nyaata wajji haasoo yoo barbaadan qabxii lama fayyadamtanii akka feetanii waliin haasoo ni dandeessan. Tokkoffaa qabatama ragaa dhugaa jiru kan quraana hadiisaa fayyadamtanii ergaa islaamummaa dabarsuu dandeessan. Lama saayikolojiin yookaan loojikiin gaaf tokko daa'ii addunyaa kanaa gaaffii jabduu takkatu gaafatame. Gaaffiin inni gaafatame maal jedhaa? Malakul mawti meeqa? Deebiin malakul mawti meeqa? Deebiin tokko ture. Hayyee malakul mawti tokko haalan gaarii maarree xiyyaarri takka biyya Ameerikaa irraa nama 300 qabattee osoo gara Afrikaa deemaa jirtu galaana Meeditiraaniyaanii keessatti kufte. Laal nama meeqa baattee deemti? Nama 300 osoo deemtu galaana Meeditiraaniyaanii keessatti kufte. Lubbuun nama 300 yeroo takka bahami ragaa wal fakkaatu sa'aatii san keessatti Awustiraaliyaa irraa, Awurooppaa irraa, Eeshiyaa irraa, Ameerikaa irraa, Afrikaa irraa namatu iyyuu du'a. Silaa malakul mawtii tokko jette mee yeroo bakkamitti lubbuu hagana baay'atti yeroo takkatti fudhuu danda'a. Tana naa deebisnaan ani islaamummaa fudhachuudhaaf qophiidha jedheen. Gaaffiin gaariin deebiin hoo maal isinitti fakkaata? Inni illee waan jedheen magaalaa Laandan ni beektaa? Magaalaan Laandan magaalaa guddoo Ingiliiziiti. Laandan keessa nama miliyoona 15 oltu jiraataa haa jennu. Laal loojikiidha. Gaaffiin loojikaan dhufe loojikaan dhahaa jira. Nama miliyoona 15 oltu jiraataa haa jennu. Kana keessa magaalaa san keessa qofatti ampuulii miliyoona 50 oltu iyyuu hidhame. Ampuulii miliyoona 50 magaalaa Laandan keessatti hidhamte dhaamsi yoo barbaadde gandarra deemtee takka takkaan qotaarii cufuu sin gaafatu jedheen. Maal gootaree jennaan qotaarii guddicha magaalaa Laandan to'atu yeroo takka yoo cufte ampuuliin miliyoona 50 yeroo takka cufatti jedheen. Kana kan dalage eenyu ilma namaati. Kan ilmi namaa tokkochi ampuulii miliyoona 50 yeroo takkatti dhaamse rabbi akkamitti ruyyaa kana baay'atti yeroo takka fuudhuu dadhabaree jedheen. Kanaafuu injifatamee waan jiruuf shaadaa na qabsiis jedheen. Shaadaa qabatee gara islaamummaatti seene. Nama loojikaan isinitti dhufe loojikaan rukuta. Tokkotu gaaf tokko natti dhufee waan naan jedhe paastariin tokko haati rabbi eenyu jedhee na gaafate. Haati rabbi eenyu jedhee na gaafannaan anis gaaffii tana siin deebisuun dura gaaffii takka si gaafadhaa jedheen. Na gaafadhu naan jedhe. Haati samaawataa fi dachii ati amma irra jiraattu tanaa eenyu jedhee gaafadha. Innis lakki samiif dachiileen haadhan qabdu naan jedhe. Rabbi yoo eessa haadha fuudheree jedheen. Sana booda ragaa quraanaa irraa suuratul ikhlaas suuraa 112 ayata takka hanga xumuraa qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ragaa kana fakkaatu kitaaba isaanii irra leetti fide qaallichaan achumatti gogee hafee jechuudha.